kubbaa miilatan darbaa taphataa fi leensaa cimaan Primarliigi England kan baatee hagayyaa ifoomeetiin jira. Har'a leensaa Liverpool leensaa cimaa Primarliigi England baatee hagayyaa ta'uudhaan badhaafamaniitiin jiru. Liverpool taphoota 3 taphatee baatee hagayyaa kana keessa sadanuu injifateetiin jira. Tapha jalqabaatiin Bournemouth goolii 4-2 mo'uun ni yaadatama. Shaampiyoonii liigichaa Liverpool jechuudha Newcastlein goolii 3-2 mo'atanii Arsenal tapha torbee sadaffaa liigichaatiin goolii 1-0 mo'achuun ni yaadatama. Kanaanis Arne Slot leensaa cimaa liigichaa kan baatee hagayyaa ta'uudhaan filatamaniitiin jiru. Leensaa cimaa liigichaa kan bara dorgommii darbee ta'uudhaan illee filatamuun isaanii ni yaadatama. Egaa shaampiyoonummaa isaanii Liverpool wajjin mirkaneeffataniin booda Arne Slot bara kanas milkiidhaan badhaasa leensaa cimaa kan Primarliigi England baatee hagayyaa kana injifachuun eegalaniitiin jiru. Taphoota liigichaa sadan darbanis walitti aansanii kan itti injifatanidha. Kilaboota shaampiyoonummaa isaanii eegsifatuuf eegaman keessaa Zariirsa Liverpool tokko Jack Grealish ammoo taphataa cimaa Primarliigi England baatee hagayyaa ta'uun badhaafameetiin jira. Seenaa isaa keessatti Jack Grealish yeroo jalqabaatii fi taphataa cimaa Primarliigi England kan baatii ta'uudhaan yoo badhaafamu lammiin England ganna 30 Jack Grealish Jijjiirraa ergisaatiin Manchester City irraa the Toffees Evertonitti kan inni makamee taphoota 3 Primarliigi Englandin taphateen garuu kubbaawwan goolii ta'an 4 Waylansaaf mijeessee taphataa cimaa liigichaa kan baatee hagayyaa ta'uun filatameetiin jira. Gooliin Dominic Szoboszlai rukuttaa dabbiitirraa Arsenal irratti galche tapha torbee sadaffaa liigichaatiin Anfield Road irratti goolii hawwatuu Primarliigi England baatee hagayyaa jedhamuun filatamteetiin jirti. Dhimmuma Primarliigi England wajjin wal qabatuun liigichi boqonnaa taphoota internationaalaan booda morkiin keessummeessuun eegama. Taphoonni torbeeffaa liigichaa boru kan eegalanii hundaa ol garuu torbeeffaa liigichaa derbii Manchuan keessummeessuun dilbata Itihaaditti Manchester Cityin Manchester United wajjin morkiin taasisan kan eegamudha. Torbeeffaa liigichaatiin boru taphoota 8 kan taphatamanii guyyaa 8 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun garee Mikel Arteta Arsenal Emirates'tiin Nottingham Forestin keessummeessu. Arsenal tapha torbee sadaffaa liigichaa goolii 1-0 Liverpool mo'amuun isaanii yaadatamaa. Taphoota jalqabaa lamaan Manchester United akkasuma Leeds United walitti aansanii mo'ataniitiin turanii tapha torbee sadaffaa liigichaatiin Liverpoolin goolii 1-0 mo'ameeti. Gareen Mikel Arteta taphattoota garichaa taphoota boqonnaa internationalaatiif kan gaggeesse. Sanaan booda garichi shaakalarra hojjeteetiin jira. Gareen Arsenal irra tapha boruu kana wajjin wal qabatee haa ta'uti garuu oduu agati gama Arsenal kan dhagamaatiin jiru. William Saliibaan shaakala eegaluun isaa himameetiin jira. Keessattuu tapha Liverpoolin goolii 1-0 mo'aman irratti ture. Daqiiqan jalqabaa irratti miidhamee dirree dhaabee sanaan booda Christian Muskeran gara dirree seenee garicha tajaajiluun ni yaadatama. Haa ta'uti garuu William Saliibaan har'a shaakala guutuu garicha wajjin taasiseetiin jira. Mikel Artetaan kana wajjin wal qabatee yaada kennaniini taphicha ni seenamoo hin seenu kan jedhu wanti mirkaneeffanne hin jiru. Haa ta'uti garuu taphatichi gahumsa gaarirratti argama. Shaakala guutuu garicha wajjin akka hojjeteedha kan himanii Ben White guutumaan guutuutti fayyeetiin jira. Tapha boruu kanaan Arsenal akka tajaajiluudha kan eegamu. Bukayo Sakaanis shaakala eegalee haa ta'uti garuu tapha boruu kanaan ala ta'uun himameetiin jira. Gabriel Jesus muddee dhufu kan immoo amajjii dhufu keessa guutumaan guutuutti garichatti akka dabalamuudha kan kaasa leessaan kilabichaa. Kaayavaatis miidhama isaatirraa bayyanachaa haala gaariirra jiraachuusaa himaniitiin jiru. Arsenal boru Nottingham Forest irraa qormaata guddaadha kan eeggatu. Nottingham West Ham Unitedin goolii 3-0 mo'ameetiin ture. Tapha torbee sadaffaa liigichaatiin sanaan booda ture hooggantoonni Nottingham Forest Nuno Espirito Santo hojiirraa kan isaan gaggeessanii amma Nottingham Ange Postecoglou leensaa kilabichaa gochuun qacaraniitiin jiru. Leensaan kun Tottenham Hotspur wajjin waancaa liigii kilaboota Awurooppaa Manchester United injifachuun fudhachuun isaanii ni yaadatama. Boodarra garuu hooggantoonni Tottenham leensaa kana hojiirraa kaasanii amma Nottingham Forest Ange Postecoglou leensaa kilabichaa gochuun qacaraniitiin jiru. Tapha isaanii jalqabaa derbii Londoniin kan eegalanidha kan ta'u jechuudha. Ange Postecoglou'n kilaboonni kunneen lamaan Nottingham fi Arsenal jechuudha. Taphoota 98 dorgommiilee hunda waliin taphatanii Arsenal taphoota 49 injifachuun olaantummaa qaba. Nottingham taphoota 28 Arsenal irra kan alee taphoota hafan 21 qixaan goolabaniitiin jiru. Morkii boruutiin ammoo eenyutu injifachuu danda'a kan jedhu 8 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun morkii taasifamuun deebii kan argatuudha kan ta'u. Boruma saa 11 irraa eegaluun liigichaan taphoota 5 kan taphatamanii Bournemouth Brighton kan keessummeessu Crystal Palace Sunderland Everton Aston Villa Fulham Leeds United akkasuma Newcastle United Wolverhampton Wanderers wajjin torbeeffaa liigichaatiin boru saa 11 irraa eegaluun ni taphatu. Galgala saa 1 fi daqiiqaa 30tti derbii Londoniin Tottenham West Ham Unitedin keessummeessaa. Tapha kana wajjin wal qabatee Dominic Solanken sababa miidhamaatiin karichaan ala ta'uusaa Thomas Frank leensaan Tottenham himaniitiin jiru. Tottenham taphoota jalqabbii liigichaa lamaan mo'achuunsaa ni yaadatama. Haa ta'uti garuu torbee sadaffaa liigichaatiin osoo hin eeggamin dirree isaa irratti Bournemouth goolii 1-0 kan inni mo'ame boru gara injifannootti deebi'uuf kan morkatan jechuudha. Halkan boru saa 4 irraa eegaluun
Brentford fi Chelsea murkii walitti fiduun eegama. Chelsea dirreedhaan ala boru kan isaan Brentford wajjin galgala sa'a 4 ittiin taphatanii murkii cimaadha kan eeggatu jedhaniitiin jiru. Enzo Marescan tapha kana wajjin wal qabatee yaada kennaniini akkuma Liverpool kilaba tapha tokko iyyuu hin mo'amini. Chelsea bara dorgommii kana taphoota lama injifatee tapha tokkoon qixa ba'ee tapha torbee jalqamaa Palace wajjin 0-0 xumuruun yaadatamaa. Sanaan booda West Ham Unitedin goolii 5-1 mo'atanii Fulham ammoo goolii 2-0dhaan tapha torbee sadaffaa liigichaatiin mo'achuun yaadatamaa. Chelsea garee cimaa kilaboota qaban keessaa tokko. Chelsea safuu daaratti garuu amma yaaddoo qaba. Chelsea Liam Delap baatii 3 dirreera akka fagaatu leesaan kilabichaa Enzo Marescan himamaniitiin jiru. Cole Palmer miidhama isaatirraa bayyanatee shaakala eegaleetiin jira. Taphichaaf qophii fi ta'uu baachuun isaa garuu hanga ammaatti wanti barame hin jiru. Nicolas Jackson Bayern Munich itti dabarsanii kennuun ni yaadatama. Odeeffannuma Chelsea wajjin wal qabatuun garuu Emmanuel Emaga malateessifachuudhaaf walii galuu isaaniitti kan himame. Odeeffannoon hidhannoo kilabichaa qabatee taphatichi kun suuraa ka'uun isaatillee gabaafameetiin jira. Taphataan kun Emagan taphataa Strasbourg lammii Netherlands ganna 22 irratti kan argamu. Waggoota sadan darban kilaba France Strasbourgiif taphachaatiin ture. Taphoota 63 gooliiwwan 24 galcheetiin jira. Liigii French ammoo taphoota 57 taphataa gooliiwwan 23 galcheedha. Dargaggeessi ganna 22 kuni garee biyyaalessa Netherlands kan umurii 15 gadi 19 20 fi akkasuma 21 gadiitiif taphateetiin jira. Amma taphataa kana Chelsea mallatteessifachuu isaatii kan gabaafame ganna dhufu irraa eegalee bara 2026 guutumaan guutuutti kan Chelseatti dabalamuudha kan ta'u. Amma Strasbourg keessa kan inni turu. Kanas ta'e san garuu Chelsea taphataa Strasbourg kana mallatteessifachuudha kan ifoomse. Har'a Chelsea wajjin dhimmoota wal qabatan asumattaan goola baafanii taphoota Premier League England torbeeffaa liigichaa dilbata itti fufaniin saa 10 irraa eegaluun Burnley Champions League Liverpool keessummeessaa taphoota liigichaa 4 walitti aansee injifachuuf kan morkatu gareen Arne Slot Liverpool kana wajjin wal qabatee Alexander Isak jalqabarraa ni seenaa jedhamuudhaan gaafatamaniitiin jiru. Leensaan Liverpool Arne Slot haa ta'uti garuu yeroo dheeraadhaaf shaakalarra hin turre. Taphataan kuni taphaticha kan mallatteessifatne taphoota muraasan akka nu taayiluuf osoo hin taane waggoota dheeraadhaaf kilabicha wajjin tura. Haa ta'uti garuu tapha boruu kanaan jalqabarraa eegalee gara dirree seenuu baachuu danda'a jechuun yaada kennaniitiin jiru. Arne Slot waa'ee Alexander Isak yoo dubbatanii taphasaa jalqabaa Liverpooliif boru gaafa dilbataa taasisaa fi kan eegamu saa 12 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun dilbatuma Premier League England Super Sunday Derby Manchester Cityin dirree isaaniitti irratti Manchester Unitedin keessummeessu. Tapha kana wajjin wal qabatee leensaan Manchester United Ruben Amorim Altay Binder tapha kanaan filannoo jalqabaa ta'uudhaan goolii eegaa kilabichaa akka ta'u himaniitiin jiru. Haa ta'uti garuu taphattoonni kanneen akka Matthias Cunha, Diego Dalot fi Mason Mount sababa miidhamaatiin garichaan alaa gama Manchester City wal qabatee Ryan Cherki akkasuma Omar Marmush fi Atnurin tapha kanaan ala ta'uun isaanii himameetiin jira. Sababa miidhamaatiin John Stones tajaajila garee biyyaalessaa irra osoo jiru miidhamni salphaan isa mudatee kan deebi'e gara Manchester City taphatichi shaakala hojjeteetiin jira. Tapha boruu dilbataa kana hin ga'u kan jedhu garuu hanga ammaatti wanti adda bahee hin jiru. Erling Haaland yaada kenneetiin jira. Jalqabbiin keenya gaarii hin turre ga'umsa keenyatti deebi'uu qabna jedheetiin jira. Taphataa Strasbourg kana leensaan kilabichaa Pep Guardiola ammoo ga'umsi keenya sirriin Derby Manchuaniin eegaa jechuun deeggartoota kilabichaa abdachiisaniitiin jiru. Taphoonni La Liga Spain torbeeffaanii sarara eegaluun kan isaan taphatamanii boruu fi iftaanis itti fuudhanii taphatamu. Torbeeffaa liigichaatiin har'a halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun Stadio Ramos Sanchez Pizjuanittiin Sevillaa kilaba haaraa liigichatti ol guddate Elcheedha kan keessummeessanii. Sevillaa jalqabbiin isaa baranaallee gaariin ture. Tapha torbee jalqabaa fi lammaffaa walitti aansee kan mo'ame Hetafe fi Bilbaa'oodhaan boodarra garuu torbee sadaffaadhaan Girona goolii 2-0dhaan mo'atanii miira gaarii irratti kan argamanii injifannoo eegalan kana itti fufsiisuu fi kan isaan boru Elche waliin morkatanii. Elcheen akkuma duratti kaasaatiin ture kilaba Segundarraa ol guddate ta'ullee taphoota liigichaa sadan darban hin mo'amne. Taphoota lamaan qixa ba'ee tapha tokko injifateetiin jira. Kilaboota kanneen akka Real Betis, Atletico Madrid wajjin kan inni qixa ba'ee torbee sadaffaa liigichaatiin ammoo Levante goolii 2-0dhaan mo'ataniitiin jiru. Kanaafuu har'a galgala Sevillaa fi qormaata guddaadha. Gareen kun taphoota torbeeffaa liigichaa boruutti fufan keessa Real Madrid dirreedhaan alaa Real Sociedad wajjin saa 11 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun ni taphata. Gareen kun taphoota sadan darban walitti aansee injifateetiin jira. Kanaan alaa Athletic Bilbaoon taphoota 3 injifate akkuma Real Madrid boru dirreedhaan alaa dirree isaati irratti Deportivo Alaves kan keessummeessu halkan sa'aatii 4tti Atletico Madrid Villarreal wajjin kan taphatanii. Atletico Madrid Diego Simeoneedhaan leenjaa injifannoo jalqabaa argachuuf kan isaan morkatanii. Kilabichi bara dorgommii kana
jalqabbii isaatiin Ispaanyoliin goolii 2-1 kan mo'ame sanaan booda Elche fi Alaves wajjin qixa baheetiin jira injifannoo jalqabaa argachuudhaaf kan morkatan jechuudha dilbata halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun Barcelonaan Valencia kan keessummeessuudha kan ta'u La Liga Spain kanaanii Bundesliga German torbee sadaffaadhaan har'a halkan saa 3:30 irraa eegaluun Bay Arenatti Bay Leverkusen Eintracht Frankfurt wajjin kan morkatanii Leverkusen Erik ten Hag leenji'aa bara dorgommichaa eegaluusi torbee jalqabaa eega mo'ameen booda torbee lammaffaadhaan ammoo qixa bahuu isaatiin ten Hag hojii irraa gaggeessanii Kasper Yulmand leesaa gochuudhaan qacaraniitiin jiru Bay Leverkusen Frankfurt jalqabbiin isaanii liigichaa kan bara kana gaariidha Werder Bremen goolii 4-1 Hoffenheim goolii 3-1 mo'atanii injifannoo eegalan kana itti fufsiisuuf kan eegamu torbee sadaffaa liigichaa boru itti fufaniin ammoo Bayern Munich Hamburg waliin akkasuma Borussia Dortmund direedhaan ala Heidenheim RB Leipzig akkasuma direedhaan ala Mainz wajjin akka taphatanidha sagantaan bahee kan agarsiisu Serie A Itaalii torbee sadaffaadhaan boru morkiin Juventus fi Inter Milan taasisan kan eegamudha borusaa tokkorraa eegaluudhaan Allianzittiin Juventus Inter Milan kan keessummeessanii Juventus taphoota liigichaa lamaan darban walitti aansee injifatee kilaboota gahumsa gaariidhaan liigicha eegalan keessaa tokko Parma akkasuma Genoaadha kan mo'atanii Inter Milan torbee jalqabaa Torino goolii 5-0dhaan mo'atanillee torbee lammaffaadhaan Udinizeedhaan goolii 2-1 mo'amaniiti boqonnaa taphoota internaashinaalaatiif garichi kan bahee boru gara injifannootti deebi'uudhaaf kan isaan Juventus wajjin morkatanii boruma saa 3:45tti Napoliin direedhaan ala Fiorentina wajjin kan morkatu taphoota liigichaa lamaan darban walitti aansee injifateetiin jira shaampiyooniin liigichaa Napoliin boru gara Florence imaluudhaan Fiorentina wajjin kan morkatanii dilbata Roman Torino Atalanta Lecce AC Milan Bologna wajjin akka taphatanidha sagantaan bahee kan agarsiisu